ሰላም እንዲሰማ እፈልጋለሁ። ከህይወት የወጣሁት መለያየት ነው የመረጥኩት። ሰላም እንድትሆን አንተ ደስተኛ እንድትሆን፣ ግን ደግሞ ተጨንቀህ እንደዚህ ሆስፒታል እስከ መግባት ድረስ እንድትደርስ አልፈልግም። ይህንን ምርጥ ሀሳቡ የዛን ቀን ቢሆን አንተ እንደዚህ እንድትሆን ፈልጌ ሳይሆን በቃ በጣም ስለተናደድኩኝ ነው። ስለተናደድኩ ነው እንደዚህ መሆንኪን አልፈልግም። እንደዚህ ሆኖ ሐኪም ቤት መተኛት ማየትም መስማትም አልፈልግም ብላለች ሀይሜ። እንግዲህ ሀይሜን ብሩኬን ትወዳለች፣ ከልቡ አይደለም ሁሉም ነገር የምታደርገው እሷ ህሊና ነው እንጂ እንደዚህ ማደርጋት በልቡ አይደለም፣ ያስታውቃል። ዛሬ ደግሞ የለቀሰች ነው። ብሩኬ ተሽሏል፣ ሁንጋን ተሻለክ ወንድማችን እዞ አላ ጨርሶ ይማርክ። እንግዲህ በጣም ተጎድቷል ያሉ ነው። የወደቀውን ጭንቅላቱ እንዳያችሁ ነው። ደሞ ጭንቅላት ውስጥ ደም መፈሰስ ወላ ምናምን ያለ ነው ዶክተር። እኔ እንጃ። እንግዲህ ጨርሶ ይማርክ ብሩኬ፣ አይዞ ቺንከን ታልፋለች። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንግዲህ እንዳያችሁ ነው እና ሀይሜም ዛሬ መጥተዋል። ሀይሜም እንደዚህ ማወት እኔ አልፈልግም፣ በህይወቴ ውጥቻለሁ አልኩኝ። እሱ መሰቃየት እንደዚህ ታሞ ሐኪም ቤት መገባት ሳይሆን ደስታ ሆነ። እሱ ደስታ ነው እኔ የሚፈልግ ያለች ነው እንጂ መሰቃይቶ ሐኪም ቤት መተኛት የኔ ምክንያት እንደዚህ መሆን እኔ አልፈልግም ብላለች። እንግዲህ ዛሬ እንዳያችሁ ነው። እሷም ተሳጽታለች እውነት ያደረገችው ነገር። እኔ እንደዚህ ሀቢሉን እንደዚህ ስታሰር ኬኩን ስታዘጋጅ እኔ 2 አመት ቀላል አይደለም። ሲኬንድም ዋጋ አለች። እኔ የለፋውን 2 አመት እንደዚህ እንዴት ታረጋለች? ስለዚህ ተናደድኩኝ። እኔ ደግሞ እንደዚህ መሆን እንትን አልፈልግም፣ ይቅርታ አድርግኝ ብላ እንደዚህ ጎንበስ ብላ የለመነች ነው። ብሩኬ ደግሞ ያንቺ ሰበብ ምክንያት ሳይሆን በቃ እንደዚህ ነው ያመሜ ነው እንጂ ያንቺ አይደለም፣ ምክንያት አንቺ አይደለሽም ያለ ነው። አይዛችሁ እናንተ አትለዩም። ጋሽዬ እንዳያችሁ ነው። ብሩኬን በጣም ይወዳሉ። ያንቺ ሰበብ ነው እንደዚህ የሆነ ብሩኬ። እኔ ውስጥ ሆነ አውቃለሁ ብሩኬ እንደዚህ አይደለም ያንቺ ምክንያቱ ነው ብለዋል። ጋሽም ዛሬ ሂዶ ሐኪም ቤት መጠየቅ ትናንትና ራሱ ውሰጅኝ ያለ ነው ማታ። እኔ ደግሞ ሂጄ እዛ ጋር መጨቃጨቅ አልፈልግም ብላለች ሀይሜ። ስለዚህ ነው ግን ቤት አደርኩኝ እንጂ እኔ አልተኛም አለች። እሱ ጋር ሆኜ እዛ ህመሙን ምንም መካፈል ፈልጋለሁ፣ ግን እዛ ሲሄድ ጭቅጭቅ ስላለ ቤት ሄድኩኝ ያለች ነው። እንግዲህ አብሽሩ አትለዩም መቼም። ጋሽዩ ምክንያት ኬቲ ጀቻ ጅሩ ጋሽዬ እንጀቹዳ ቡሩኬኒ አክስሚቲ አኒነም ቤካ ቡሩኬቲኒ ኬሰ ቡሩኬነም ቤካ ቡሩኬኒ ሰበበ ኬቲ ምክንያት ኬቲኒ ሃንኩን ሁንዱኑ ኢራጋዬ ካኒሳን ጀቻ ጅረን ይጀቹዳ አመለ ሃይሜ ማነ ኬሳስ ሰበበ ኬቲና እንጀደማ ዲዳ ሰበበ ኬቲና እንጀደማ ጎደኞኒ ሰበበ ኬቲና እንጀዱ ani gararamaanittu yoo waan anaan ga'e yoo siniin ga'e malee namni nama beeku hin jiru jettee jirti. Mana keessaas caanaan natti caanaa ta'e sababa keetiin anaan jedhama kan isheen jette jechuudha. Sila addaan baana jettee miti hamammoo maalirraa qabda maaltu si gashee hannaan jedhamaa jiru jechuudha jette. Sinis immoo hansin jettan agaan jira. Sila addaan baate ammammoo maa inni kannaan jettanii jirtu jette. Kanaaf ani homaa miti, ani boota isaaf hin kennu. Garuu immoo bakka koo taatanii yoo na argitanii ani addaan bahee jechuun inna saqaayame mana kimi galee ukkubsatu jechuu komiti gammachuu san barbaada malee ani addaan bayeelle isarra gaddasa hin barbaadu. Inni amma gammadee jiraachuusaa
barbaada yoomiyyuu malee gaddasa arguun barbaadu rakkina isaas arguun barbaadu isa saqaayaa mullee arguun barbaadu jetteetti jimilaatti namni immoo hoggaa lama miti daqiiqaan tokkoyyuu waagaa qabdi ani immoo waggaa lama kana aarsaa kaffalee as ga'e kana akkas ta'uu isaatti baay'ee tokko gaddee anillee jaalladhee miti isarraas addaan baheen gammadee jiraadha toon ta'in aarii akka godhu dhabee akka wallaaleeni anillee addaan bahu ani maraxadhee kanaafidha malee ani sababa kootiin dhukkubsatee sababa kootiin rakkatee sababa kootiin akka waa tokko ta'uu hin barbaadu kan isheen jettee jechuudha. Warri daawwaltanii na gaafattanillee jirtu silkii cufeen jira garuu mizeejiin naa gala ani eenyuuf deebisee eenyuufan dhiisaa saqaayaamuu kana hin barbaadu jettee jirti garuu mana galee malee mana bulee malee rafeen bulee miti yoon achi dhaqee ciqiciqiitu jira ani godhu dhabeeni akkasitti manatti galee manaatii bilbilee gaafachaa bulee jettee jirti. Abbaan kollee galgala hin deemna naan jedhe yoo fuudhee dhaqee ciqiciqiidha jennee kunoo amma dhaqee hubachaa jira garuu nagaadha naan jedhani bilbilaatiin ani isheen jettu kaameraa qabattee deemtee kana nagaa isaatii fayyaa isaatii garuu kanatu xiqqoo morma kana jaladha fi mataa keessa cinqetii ammas immoo kuba gara biraa hin jira jedhamu rabbiin kana hundaayyuu isarraa haa kaasu rabbiin isaa fayyisu fayyaa isaatti isaa deebisu cinqitiin nama jaallattanii nama aarsaa kaffaltanii dhabuudha kana biraan immoo waa'ee isaa akkuma argitan egaa xiqqaan guddaan akkuma asiif achi isa bubbutaa jiruuf jechuudha olumaa gadi han isaa jedhamu gaa hin dhageessu argitus jedhee yaada walitti baatee caanaa isatti ta'ee cinqitii kanarra sageessise homaa miti guyyaan kunis hin darba akka kanatti hin nafu kana biraan immoo gagaasheen deebii akka durii keetti deebii bootaa keetti deebii jedhanii itti dubbataa jiru jechuudha hameetiin bakka sitti meera sababa keetiin akkas ta'e ani nan beeka uruu keetiin keessasaa sababni inni akkas ta'e sababuma keeti malee waa biraa hin jiru cinqetiidha deebisiin jedheera ammas deebii kan inni jechaa jiru jechuudha isheen immoo hani baay'eetu jira ganaa akkamiin deeminaan jetta waan as takaakalame baay'eetu jira isheen jechaa jirtu jechuudha baay'ee tokko hundumtuun ulfaata gaashii miskiina wallaahi burukeenii hani waa isin itti madhuu jedhee ishees ta'e intala hayyuus ta'e akka lamaan isaanii nabran geenye akka lamaan isaanii jecha ani hiraftii barbaada of ta'uu barbaada masaatii kanatti ani inni jedhee dabarfatee jechuudha gaashee kana isinitti madha jedhee jira ammanni ofaatee of intini jedhutti hin deemtu jedhee jira gaasheen illee hayimeetini hayimeen immoo akkamiin akkas ta'a ani akkana siin jiyaa miti akkamiin akkam akkasnaan jetta kan isheen dubbatte jechuudha hayimeeni hin barbaadu addaan baana naan jette miti kanarra maaliifidha addaan baana naan jette kaatee ani dhukkubsannaanii sitti dhagaame durayyuu giseensi kadhadhee waan baay'ee ta'uu addaan baana naan jettee na diddee deemte amma dhukkubsannaanidha inni jedhee himatennis jechuudha addaan baana jechuun kommoo gammaddee jiraatta jedhee malee ani saqaayate mana kiimii galta jedhee miti anatu argeera manni siqaayi mana akiimii kan isheen jette jechuudha ani akkas taa'ii jechuu kee miti gaafa keekicha balleessis immoo dhufe ani game qawjedhe akkamiin isheen akkasitti kabajii kana biraan immoo morma keetti amarti maaliif keewwattee jennaan iji na hamee jira qubayyuu hin qabu namni sixoota nama laate immoo indidamaa jedhee gaafate jechuudha isuma birattuu sin barbaadu naan jette maaliif immoo dhuftee jireenya koo baxabaxaa jedhee jira jechuudha isheen immoo sirraa layya'ame jechuun ishee faana ta'i jechuu koo miti kan isheen jette jechuudha maaltu si gashee eddeen irraa addaan baate abbaa barbaadee wajjin yoon jiraadhellee kan inni jedhee deebise jechuudha siin taatu nama sii ta'u miti kan isheen jette jechuudha isheenis deebii gaachachitti walitti deebisanii waan baay'eetu jira kanaafuu deebisiin jedheera ani addaan baanaa keessanii dhagaawuu qabu jedhanii rugaasheen egaa onnee lamaantu na dhukkubanaatiin kana jedheen jechi haayimeettillee burukeettillee jechuudha dhugaa abbaa akkasii gaashee rabbiin umurii keessa naa dheeressu dhugaa rabbii abbaa akkasii hin jiru burukeetiin dhugaa dubbachuu fi humnaa olitti jaallatu jaalalannaa qalbii osoo hin ta'in wallaahi burukeef aarsaa guddaa kaffalaa jiru sidha jedhanii achi taa'aniyyuu sababa keetii jedhu mana keessaa
maallee akkasnaan jedhu kan isheen jettee himatte jechuudha Haimeeni ammallee achittillee sababa keeti kan jedhanii jechuudha gaasheni situ kanarra geessisee situ akkas godhee an jedhaa jiranii jechuudha ammallee kanaaf gadi jettee iifata manaa godhi jettee gaditti kufteetti ani sababa kee miti jedhee jiranis ay jaalala dhugaa rabbi nama gaddisiisti gisee tokko jaalala jechuun qalbii miti jechi jireenya kee na addaan baana jette isheen garuu garaa ishee keessaa miti gubatte kan taatu abdee walii wallaalteeti akkas jetti jechuudha kanaafuu ishee addaan ba'ellee ishee si wajjiniin ta'uu hin qabdudha isheen si anillee addaan otoo hin bayyuu isheen si faana taatudha alaamaan isheen itti fakkaata Haimeeni egaa isheen kun immoo sitti agarsiisa jettee jirti namoonni gariin immoo amartii itti dhaatte sanatti waa goote itti dhaatte eddesiitiiti inni kufee jechaa jiru isa rabbii isheef rabbitu beeka waatti goote itti teessi nuti hin argine amman beennu rabbii sana qofaatu beeka namni waanuma facaafate hammata jeezaa kan kaffalu rabbi tokkichadha ilma namaa shirrii namatti yaaduu fi rabbiin deebisee jeezaa kaffalaafi jechuudha jaalalli giddiitiin hin jiru eenyumaafu jaalalli humnaatiin waliin jiraatanii hin jiru isheen akkas gooteefis giddiitiin miti aqee booda waan cituun isaa nafneefi jechuudha waan giddii booda numa cita guyyaa tokko dheeggate waan gammachuu otoo ta'ellee malee han gammachuuyyuu gaafa ga'e jedhame numa dhaabbata jechuudha kanaafi rabbiin keeraa taasisu akkas jechaa jiru jechuudha gariin ulfaata wanti hundinuu akka ilaalta miti jarri gaasheen ani kanas dhaga'uun barbaadu garuu burukeen amma fi raftee fudhatu atis hin deemtu bira intala sanas barbaade argee akka isheen bira hin deemneen godha jechaa jiru gaasheen miskiina wallaahi alazim gidduutti gubatanii Haimeen garaatiin miti amma gaabbitee deebiitu dhabdeetti jechuudha burukeen jalaa diide naani naasoftu bubbuu yetti gara nama nyaatti wallaahi alazim bubbuun na oddaa jechaa jirti bubbuu minoonka tashilowal እንደነክ ትላለች እሱ ደግሞ ዝም ጋሽዬ ቁጭ በሉ ይላል እንጂ ሃይሜ ጋር አነጋግርም ዝም ይላል ለምንድን ነው አትናገረም ትላለች እሷ ደግሞ ምስኪና والله ያረገችው ሁሉም ተሳስተቻል እውነት አብሽር እንግዲህ መቼም አዳኒን ባጠኒ yeroo fudhata jechuudha asaadasuun malee jette isheenu asaadasuuni baay'ee tokko singaafata balleessuun immoo daqiiqaa tokko sinitti fudhatu kan isheen jette jechuudha jaalala waggaa lama aarsaa kaffalee fidee as geessisee akka qaldiitti balleessee deema jechuun koo innaallee ilaali jenna waan tokko anattillee cinqitiin natti ta'ee kana keessaa ba'a jedhee malee isarraa adda baheellee gammachuutiin jiraadhaan miti anillee jettee jala murtee himteetti jechuudha kanarra yahamee koo isarraa addaan baatee cannaqamiini ilmoo qabaatu baates ati gammachuun kee burukee bichaa wajjiniin miti burukee bichaa wajjiniin tokko taatee jiramna waan tokkoyyuu wanti ati taatu hin qabdu jechuudha jaalala dhugaa gana baatee fiddees geesse qallaalitti hin balleessini dhuguma harka kee jira ammas fagoo miti sumatu astakaakala ammas waan hundaa waan ufeeyyuu yoo fuuldura dhaabbatte hin ta'u jette hin dandeessa hin darbine yeroo qabdan mallee jechuudha Haimee otoo sin darbin otoo yeroon gubiin jabaadhu fuuldura dhaabadhuuti waliin haggaafata waan ufte hundaayyuu guyyaa tokko keessa darbitu jechuudha akka kanatti nafamu kanaafuu warri immoo du'aa gootanii fi galatooma bakka sinii qabna dhugaa jecha iyyuu hin qabu siniif jettee jirti jechuudha kanallee waan hundinuu bira geessi kukkutamee dhufee nu bira gayaa du'aayin keessa nomti keessanii jireenya namaa keessa galtanii ati akkasii isheen akkasii amma jettanitti du'aayitiin bira dhaabbachuun keessan baay'ee tokko na gammachiisee jira jecha siniin qabu jettee jirti warra taa'ee haadhasaa abbaasaa jedhee kadi galgashurraa warra du'aayi caalaa jettee jirti jaluma kuttee warra teessanii jireenya namaa keessa galtan jireenya namaa as achi gootanirraa warra du'aayi gootanitu bareedaadha ammallee du'aayitiin nu bira dhaabbadha jettee jirti galatoomaa jettee jirti egaa warri hin qayyaramne jiru dhugaatiin warri isaan jaallatanii warri isaan hordofanii kanaaf isaaniif galata gashitee jirti warra immoo kakaasetti takka gama jiru isaaniin immoo baay'ee haasa'uu barbaada garuu kanarra hin danda'u jetteetti isaaniif yeroo biraatti deebiti ta'a kanaafu
Amma tokko fa'aa hin gaddamal jettee tuktukii ishee yoo isheen taa'uu diddee tuktukii ishee cufsiisna jennaan namoonni gariin immoo maal godhanii burukee tuktukii fi yuutuubii burukee cufsiisna jettee jedhanis araarsatu hin jiru malee wal nyaachisuun egaa beektu mitiire nama araarsuun hin jiru garuu wal nyaachisuuf immoo daqiiqaa keessatti addunyaa waliin geessisuu jechuudha. Kan isheen jettee hintala sanaatiinidha. Yoo isheen gadiin taa'u jecha hin taane jettee arrabsite haimeetiin kanaafuu tuubii isheetes tuktukii isheetes hin gubna jalaa jedhan maal godhanii jarri kaan immoo burukeetiin akkas jettee kan jedhan xamazazaniiti walii gad arreechisuu jechuudha. Kanaafuu dubbii amma walii gad arreechistanitti keerii tokkotu walii gad arreechistan bareedaadha jechuudha. Taragaaggu ummata minishee miniyoo honaachuun engidiህ ፑፑዬ alla carso mar rabbiin si hafaysu akka duriitti illee sin haa deebisu sin jidduutti rabbiin miqanyaa haa baasu jaalalli keessan itti haa qaxxalu akkuma duriitti jenna akkuma duriitti yoo dhuftan bareeddu malee akka kanaa warraasaa walintini godhaan hin bareeddu kunoo kanarra nama buusti wanta ta'eef taragaaggaa amdi keessanu taragaaggaatii gara jireenya keessanii hiyyoota keessanitti deebi'aa siniin jenna. Ana akkasitti egaa uummata kana fakkaata egaa as ba'anii jiru gaashiyeen illee hundumtuu har'a wayyaa fi burukeen hinniinna jedhaniiru jedhee jira. Rabbiin fayyisee afiyaasaatti isaa haa deebisu. Viidiyoon koo kana fakkaatti wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa uummata qaalii mata qashtii siniin jedha galatoomaa.